Magaalaa Finfinneetti bara kana sagantaa ashaaraa magariisatiin biqiltuun miliyoona 17 dhaabamuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Akka kutaa magaalaa Booleetti sochiin dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa waggaa 5ffaa paarkii industirii Boolee Lammii keessatti bakka hoogganaan biiroo miidhagina magaalaa misooma magariisaa magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambarii fi hojii raawwachiiftuu olaantuun kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Aadde Alamtsaay Shifarraa argamanitti eegalameera. Sadarkaan kantiibaa ittaanatti hoogganaan biiroo miidhagina magaalaaf misooma magariisaa Dr. Jamaaluu Jambar faalama qilleensa addunyaa qoraa jiru to'achuu fi fayyaa lammiileef biqiloonni faayidaa guddaa qabaachuu kaasuun akka magaalaa Finfinneettis waggoottan afran darban hojii hojjetameen uwwimni magariisummaa magaalichaa dhibbeentaa 15 irra ga'uus dubbatu. በዘንድሮው ዓመት ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ቃል bara kana dhaadannoo boruu keenya har'a haa dhaabnu jedhuun akka biyyaatti dhaabbii biqiltuu muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyiin eegalame akka magaalaa Finfinneettis eegalleerra. Akka qorannoowwan agarsiisanitti hojiin ashaaraa magariisaa faayidaa hedduu qabu. Biqiloonni miidhagina naannoo keenyaaf ooluurra darbee faalama qilleensaa yeroo ammaa kana addunyaaf rakkoo ta'eef furmaata isa jalqabaati. Ho'iinsa addunyaa ni hir'isa. Biqiltuun har'a dhaabnu nurra darbee dhaloota itti aanus ni fayyada. Akka magaalaa Finfinneetti hojii hojjetamaa jiruun jijjiiramni guddaan dhufeera. Hooggantoonni keenya mul'ata qabaniin sochii eegaleenis waggoota afran darbanitti biqiltuu miliyoona 41 dhaabamuun uwwifni magariisummaa dhibbeentaa 15tti ol guddateera. Hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalichaa Aadde Alamtsaay Shifarraa bara kana akka kutaa magaalichaatti biqiloonni gosa garaagaraa miliyoona 6.5 ta'an dhaabamuuf kan karoorfame ta'uu fi biqiltuun dhaabbate kunuunfamuu akka qabu dhaamaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyaatti miliyoona 2.6 nu kennanii jiranii isa sanii boolla qopheessinee jirra. Biqiltuu gahaa ta'e qopheessinee jirra. Qophii gahaa taasisnee guyyaa har'aa kan akka kutaa magaalaa keenyaatti saaqiinsa ashaaraa magariisummaa dhaabuu kan jalqabne ta'uu isaati. Dhaabuu qofaa miti kunuunsuu qulqullinaan biqiltuu mijaa'aa ta'ee fi biqiltuu qulqulluu ta'e dhaloota egereetiif karaa darbuu danda'uun karaa saniin karoorfannee kan itti deemaa jirru ta'uu isaati. Sagantaa kanarratti hojjettoonni mootummaa, hooggantoonni, tola ooltonni, dargaggoonni fi kutaaleen hawaasa garaagaraa hirmaachuun biqiltuu kan dhaaban yoo ta'u isaanis yaada nuuf kennaniin biqiltuun fala rakkoo hedduu ta'uu kaasuun dhaloota dhufu biyya misoomte dhaalchisuuf biqiltuu dhaabuu qabna jedhan. Biqiltuu dhaabuu qofti galma waan hin taaneef kan dhaabne deddeebinee kunuunsuun guddisuu qabnas jedhan. Biqiltuun kuni dhaabnee bichaa biraa deemuun nurra hin jiru. Aramuun nurra jira, kutokkotuun nurra jira, bishaan obaasuun nurra jira. Sagantaa isaa qabannee ho'attam turree torban lama keessatti ji'a tokko keessatti dhufnee laaluun nurra jira. Biqiltuun dhaabamee deemuu osoo hin taane yeroo yerootti illee dhufnee kunuunsuudhaan erga dhaabamee booddee dhufnee yeroo yeroodhaan bishaan obaasuu itti uwwisuu. Gadhaabne dhufnee asitti boonallee bishaan obaasuu qabna. Bishaan obaasnee kunuunsuu qabna malee callisneetuma dhaabnee yoo deemne biqiltuun sun dhaabamuu isaa bu'aan qabu jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun hojjettoonni biiroo paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee paarkii Enxooxxoo keessatti biqiltuu dhaabaniiru. Sagantaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hooggantuun biiroo paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Hikmaa Keeraddiin biyya mijattuu taate dhaloota dhufu dhaalchisuuf har'a hojjechuu qabnaa jedhan. ነገን የተሻለች ሀገር ለመገንባት ዛሬ ላይ መትከል አለብን ነው። boru biyya mijattuu uumuuf har'a biqiltuu dhaabuu qabna. Akka karooraatti hojjettoonni mootummaa magaalaa Finfinnee biqiltuu 50,000 akka dhaaban karoorfanneerra. Garuu kanaa ol akka dhaabbatu abdiin qaba. Bara darbe akka biiroo keenyaatti qofa gara biqiltuu 5,000 dhaabne. Biqiltuu dhaabuun hiyyummaa hir'isa. Gogiinsa dhabamsiisa. Biqiltuu duraan dhaabbate nu fayyadaa jira. Kan har'a dhaabnu ammoo dhaloota fuulduraa fayyada. Hojjettoonni mootummaa miseensa biiroo paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa bulchiinsa magaalichaa ta'an biqiltuun guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa qabaachuu fi biqiltuu dhaaban deddeebi'anii kunuunsa laachuuf ejjennoo qaban ibsaniiru. Biqiltuu kana dhaabuun keenya biyya keenyaafis guddina fida. Nus akkuma ijoollee keenya guddifannu daa'ima keenya guddisannu taklii kanas wayimoo biqiltuu kana guddisuun nurra jira ta'ee yaada. Biqiltuun oo biqilee amma ijoollee namarrattis baay'ee hojii qaba. Istinfaasis hin barbaanna. Amma kan laaltu roobas baay'ee roobaa jira. Inni oo roobee lafarrattis kan goonu kan biqilchus isas hin biqila baay'ee toleedha.